guyyaa tokko keessatti laayikii 10,000 argachuu ni barbaadda. Yoo kan barbaaddu taate isteeppiin asitti agarsiisu kana hordofuudhaan haala salphaadhaan laayikii 10,000 guyyaatti argachuu ni dandeessa. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Nagaa isin gaafachuu sin daganne nageenya keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Viidiyoo irraatiin akkaataa feesbuukii irratti laayikii 10,000 yeroo haala salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti guyyaa tokko keessatti itti argatan isinitti agarsiisaa. Hamma dhumaatti hordofaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan gara bilbila keessanirraan gara Google Chrome deemtan. Achi booda Google Chrome keessa eega seentan booda maal gootan? Google Chrome seentanii yoo laayikers jettanii sarchi gootan. Yoo laayikers anamma kanaan dura sarchi godhee waan hin jiruuf ka gubbaarra naa dhufe kana jechuudha. Mallattoo laayikii ka qabu kana jechuudha. Kana appilikeeshina kana daawunlood gootan jechuudha. Yoo laayikers kajoo kana daawunlood godhatan. Kana eega daawunlood godhatan booda appilikeeshinicha banuudhaan linkii suuraa laayikii godhuu barbaadan san dheeyxanii feesbuukii keessan akkaawuntii keessan keessa seentaniiti linkii san koppii godhatan jechuudha. Appilikeeshinicha kana fakkaataa nama kanaan dura daawunlood godhee waan hin jiruuf daawunlood godhatan amma asirratti appilikeeshinicha daawunlood godhatan. Kana booda eega appilikeeshinichi daawunlood isiniif ta'ee booda maal gootan? Dheeyxanii bantan. Anamma yeroodhaaf waan hin daawunlood godhee jiruuf asumaan seeneetiin isin garsiisa qafoorra jiru. Appilikeeshinicha kana fakkaataa ni bantan. Open jettanii ni bantan jechuudha appilikeeshina. Yoo laayikers appilikeeshina jedhamu kana ni banattan. San booda isteeppii inni isinii fidu hordofaa deemtan jechuudha. Kana booda kanaan isinii banama. Garuu asirratti wanni isiniif eeggachuu qabdan akkaawuntii keessan kan fayyadamtan osoo hin taane akkaawuntii haaree banachuu qabdan. Ka appilikeeshina kanaan seentan haak isin godhuu waan danda'aniif jecha if eeggachuu qabdan jechuudha. Akkaawuntii biraatiin seenuu qabdan asirratti. Egaa appilikeeshinni kun isinii baname booda maal gootan? Laayik peenaal bakkeettu kana tuqxan jechuudha. Suuraa keessan koppii godhachuus hin dagatin asirratti bakka kanatti akkaawuntii keessan keessa seentanii suuraa keessan koppii godhachuu qabdan. Suuraa keessan koppii godhachuu qabdan. Asirratti gara akkaawuntii feesbuukii keessan ni seentan jechuudha. Egaa gara akkaawuntii keessan feesbuukii keessa eega seentan booda maal gootan? Suuraa laayikii akka taatu barbaadan san linkii isaa koppii godhatan jechuudha. Bakka tuqaa sadii tana tuquudhaan gubbaasaarra koppii linkii godhatan. Kana booda as keessaa bahuudhaan maal gootan? Bakka appilikeeshinicha san seentan jechuudha. Yoo laayikerii san yoo laayikerii sanii deemtan jechuudha. Achi booda maal gootan? Bakka your public post link jedhu kanatti asirratti linkii koppii gootan asirratti paste gootan. Kana booda maal wanni nuti barbaadnu tuqaa kana asirratti laayikii wanti waan barbaadnu asirra guutuu qabna. Laayikii yoo barbaadne laayikii kajettu kanarra goona tuqaatan bakka kana jechuu jijjiiruudhaan asitti laayikii kanarra taa'uu qabdi. Kana immoo akka inni nuuf xumuruuf bakka kanatti kana akkana gootee sirreessita. Amnoota roobot bakkeetu kana ni sirreessitan kana. Kana booda maal gootan? Submit godhuu qabdan. Kana booda hanga wanti kun nu dhumutti ni eegganna jechuudha. Amnoota roobot wanni jedhu kun hanga dhumutti ni eegganna. Kana bira dabruudhaaf waan nu gaafa ta'e guutuu qabna. Asitti select all images with bridges suuraa dildila qabu hunda filadhuu jira. Dildila ka qabu hunda filanna jechuudha. Kunis ni qaba akkasirra mul'atutti. Kabira kamtu qaba? Verify goona.
xumurree jechuudha amma kanaasitti. Kanaafuu submit godhanne jechuudha. Processing your request. Please do not hit browser's back button or refresh. This may take a few minutes. Be online jedha. Hojjechuu jira jechuudha. Hojii laayikii nuuf galchuu jira jechuudha. Amma asirratti process godhu jira. Kana yamma yeroo tokkichaa kanatti nuuf ergee jira jechuudha. Laayikii keenya nuuf ergee jira. Kanaafuu amma maal goona amma as keessaa baaneeti maal goona jalqaba reefu koppii goone ilaala sirri wanni kun laayikii tokko qofa qaba laal. Modaal barbis wanni kun amma asirratti laayikii tokko qofaa jira amma. Amma kan goona cufneeti haareetti banna amma feesbuukii kana. Haaree bannee chee goona amma laayikii meeqa akka nuuf galee jiru. Asirraan seenaa akkaawuntii keenya keessa bakka suuraa irraa fudhanne san kunuula jalqaba asirratti meeqa ture tokko ture suuraan laayikii tokko duwwaa ture amma meeqa seenee jira 30 seenee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bifa kanaan irra deddeebi'uudhaan guyyaa tokkotti gara laayikii 10,000 guuttachuu dandeessan jechuudha. Feesbuukii irratti suuraa keessan waan Facebook irra post gootan guyyaatti laayikii 10,000 kana caalaallee godhachuu dandeessan jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayikii sheer gochuu hin dagatinaa, akkasumas namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe nu godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Nageen nuuf turaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.